Nageenyi isiniif haa ta'u kabajamtoota daawwattoota televizyiinii OBS hordoftoota amantaa Islaamaa maraan baga ayyaana Iid al-Adhaa yookaan Arafaa waggaa 1444 nagaadhaan geessanii isiniin jenna. Ayyaana kana sababeeffachuudhaan miilana gara baankii Raamisitti imalleerra. Baankonni Itoophiyaa keessatti erga hundaa'anii waggoota 100 lakkoofsisanillee tajaajilli baankii Islaamaa sadarkaa Itoophiyaatti tajaajila kennuu erga eegale waggoonni isaa as dhiyoodha. Yeroo dhiyoo kana keessatti garuu baankonni tajaajila faayinaansii Islaamaa qofa kennan hundaa'aa jiru. Kanneen keessaa immoo ji'a kana keessa ifaan eebbifamee hojii kan eegale baankii Raamisi. Miilanas ayyaana Arafaa miilanaa sababeeffachuudhaan gareen televizyiinii OBS gara waajjira muummee baankii Raamisitti imalee pirezidaantii baankichaa obbo Alii Ahmad waliin waa'ee baankii kanaa fi tajaajila baankii Islaamaa irratti turtii waliin taasisuudhaaf jenna. Gara waajjira isaaniitti imalla. Nageenyi mana kanaaf haa ta'u. Akkam jirtu? Nagaa jirtu? Nagaa galata Rabbii. Baga sirna hundeeffama keessaniis geessanii baga ayyaana Arafaa geessanii nagaadhaan. Amiin amiin baga walumaanuu geenne hedduu galatoomne obbo. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma seensa irratti kaase ayyaana Iid al-Adhaa yookaan Arafaa kan akka lakkoofsa Hijraatti bara 1444 sababeeffachuudhaan gara baankii Raamisitti imallee pirezidaantii baankii Raamis obbo Alii Ahmad waliin turtii taasisuudhaaf jenna. Hanga xumuraatti akka nu hordoftanii sinaffeerra. Obbo Aliinis gaaffii televizyiiniin OBS sinfaana ayyaana kana sababeeffachuudhaan waa'ee baankii keessan irratti haasa'uudhaaf isin affeeree fudhattanii waan nu eeyyamamoo taataniif ulfaadhaan isiniin jedha. Galatoomne obbo. Galatoomne. Haa ta'u kabajamtoota daawwattoota keenyaa tajaajilli baankii Islaamaa Itoophiyaa keessatti umurii yeroo dheeraa hin qabu. Keessattuu baankotuma Itoophiyaa keessatti waggoottan dheeraadhaaf babal'atan keessatti tajaajila foddaa tokko kennuudhaan tajaajila guutuu baankii Islaamaa yookaan tajaajila dhalarraa bilisaa guutuu kan kennu baay'inaan hin mul'atu. Waggoota 3 arfan kana asitti immoo tajaajilli baankii Islaamaa qofa otoo hin taane baankonni hawaasa hordoftoota amantaa Islaamaatiif tajaajila guutuu kennan hundaa'uu eegalaniiru. Isaan keessaa baankiin keessan isa tokkodha baankiin Raamis. Yeroo dhiyoo keessa immoo baankiin keessan heeyyama guutuu argatee eebbaan gara hojiitti seeneera. Mee waa'ee tajaajila baankii Islaamaa Itoophiyaa keessatti maal fakkaata? Isarraa jalqabnu. Hedduu gaariidha. Hedduu galatoomne obbo. Akkuma beekamu biyyi teenna biyya bal'oodha, biyya guddoodha, biyya gartee ikoonomiidhaanis hedduu guddachaa jirtuudha, potenshaala guddaa qabdi. Yeroo baankii gartee Islaamaa, baankii Islaamaa jechuun baankii interest free banking yookaan immoo baankii dhalarraa bilisaa yeroo ilaallu akkuma atis reefu jette biyya keenya keessatti umriin isaa hedduu dheeraa miti. Dhiheenyuma kana eegalee waggoota muraasa hanga ammaallee wanti tureef riiziniin adda addaa hin jira. Kana duras in jalqabame jedhamee akkuma yaadattu kanaan dura yeroo dursa baankiin Zamzam jedhamu yeroo jalqabaatti akka biyyaatti baankii dhalarraa bilisaa ta'ee ijaaramuuf yaalii gochaa ture. Booddee sababa adda addaatiin baankiin kun itti fufuu hin dandeenye waan dhorgamaa tureef sababa saniin akka haaraatti mootummaan waan jiru kana hunda ilaaluudhaan jalqaba irratti wanniidhaan gartee fooddaadhaan eegalamaa ture. Haa ta'u immoo san booddee immoo mootummaan hayyamuudhaan baankii dhalarraa bilisaa of danda'e tokko akka ijaaramu waan hayyamameef sanuma ilaalchisuudhaan baankiin adda addaa jalqaban jechuudha. Isa kana keessa baankiileen nu dura baankiin 3 jalqabanii jiru. Baankoti dhalarraa bilisaa nutis baankii 4ffaa taanee jalqabnee jirra. Garuu haalli itti amma jalqabne haala baay'ee miidhagaa fi bareedaa tokko maaliifi nutis uummata gartee waggaa dheeraadhaaf baankii dhalarraa bilisaa hawwu kana dheebuu isaa baasuuf jecha irratti xiyyeeffannee sirriitti hojjannee jijjiirama guddaa ummataafis biyyaafis hin finne jennee abdii guddaa qabna jechuudha. Haaluma kanaan qophii adda addaa goonee amma as geennee jirra.
Maaliin ka'umsi hundeeffama baankii keessanii moggaasni isaallee maalirraa madde amma baankii raamis maalirraa madde moggaasni isaa ka'umsi isaa maaliin rakkoo amma jenne kanadha. Amma akkamsiiti egaa raamis ka jedhu kuni maqaa lagaati. Maqaa lagaati laga biyya keenya keessatti naannoo Harargee keessatti argamu. Lagni kun laga guddaadha. Hawaasi keenya guddaan irraa fayyadamaa hedduu ittiin tajaajilamaa dheebuu nama hedduu baasaa seenaas qaba. Kanaafuu akka biyyaatti nu maqaa biroo barbaadurraa maqaa lagaa maqaa nu fakkaatu maqaa gaarreewwan waan adda addaatu yeroo sana maqaa kana moggaasuuf ka'aa ture. Isa san keessaa lagooti biyya keenya keessa jiran hedduun isaanii maqaan isaanii ka'ee gaarootiinis waan adda addaa irratti moggaafamaa ture. Garuu laga raammis yeroo ilaallu maqaa laga saniin akka moggaahu walii galame jechuudha. Maaliif inni maqaan tokko tokko already qabamee jira. Maqaan lagi raammis immoo laga seenaa qabu dhugaa dubbatuuf gaa seenaa waan hedduutu jira. Haa taatu immoo laga jechuun gaa bishaan immoo lubbuudha. Laayifiidha. Kanaafuu saniin moggaasamee namni keenya gaa bishaan kana itti fayyadamee ikonomii isaas jireenya hawaasaa saniin geggeeffata jechuudha. Kanaafuu addunyaa irrattis akkuma beekamu yeroo hedduu civilizationiin yeroo jalqabu bishaaniin wal qabata. Amma if you take Nile River laga Nile gara Middle East kana immoo kara Iraqii fi kana naannoo sanis yeroo laaltu biyya Efraaxis and Tigris jedhan lagooti kunniin civilizationiin ilmee nama achumarraa eegale. Kanaafuu wanti kun waan guddaadha. Hiikaa guddaa qaba. Akkuma gartee ilmeen namaa bishaan kana laga kanaan fayyadamee waan hedduu jireenya isaa irratti oolfatu nutis baankii kana dheebuu ummata keenyaa ka ikonomii kana akkuma lagi sun dheebuu isaanii baase ikonomiidhaanis baankii kana tajaajillee baankii kana guddisnee dheebuu ummata keenyaa kara ikonomiitiin jiru karanaan baasuu deemna jechuudha. Kanarraa ka'eeti kan moggaafame jechuudha. Haa ta'u dhaadannoon baankii keessanis flow to the highest jedha. Moggaasa kanaa wal qabatamuu mul'atuma keessan qofa ibsa. Amma gaa mul'ata keenya flow to the highest yeroo jettu kana gaa wanni gartee kara olii bishaan amma gara olii yaa'a jedhamee yaadamu. Gartee haa ta'u garuu waan gartee jalaa ol akkas akka amma madda yoo fudhatte akkas ol utaalaa miti flow to the highest waan xiqqoo gadirraa kara olii ol teenna oluma akka jechuutti afaan keenyaan yoo siimo mul'ata guddinaati gabaabinaan mul'ata guddinaa waan mul'isuuf haala saniin flow to the highest jenne jechuudha. Haa ta'u kabajamtoota daawwattoota keenya egaa ayyaana Arafaa miilanaa sababeeffachuudhaan baankii Raamisitti argamnee pirezidaantii baankichaa obbo Alii Ahmad waliin turtii taasisaa jirra. Hordoftoota amantaa Islaamaa maraan irra deebi'uudhaan bagaa ayyaana kana nagaadhaan geessan isiniin jenna. Itti fufname amma Itoophiyaa keessatti lakkoofsi baankotaa 30tti siqeera. Keessa wajjin 29 ga'eera. Tajaajilli isaaniis akkasuma babal'ateera hammayyaa'eera. Baankonni tajaajilli isaan hawaasaaf kennan teknooloojii wajjiniin gama adda addaatiin hammayyaa'aa jira. Baankonni akka keessanii haaraadhaan industirii baankiitti makaman kun dorgommii kana akkamitti waliin dorgomuudhaaf qophaa'ani? Isinoo maalitti jirtu? Dhugaa dubbatuuf nuti jalqabumarraa wayita baankiin kun karoorfatee yaadi isaa maddee dhaabatu waan dorgommii jedhan tokko akka hireetti malee akka sodaatti takkallee hin fudhannu. Maaliif waan hojjannu ni beeynaa. Akkuma ati jette yeroo ammaa keessa biyya keenya keessa baankii amma lakkoofsa naayamte gara 30 akkas dhihaatanii jiru jettee sirriidha. Yoo laalle garuu biyya biroo yoo laalle ummata miiliyoona 100 oliin ummanni keenya biyyattiin keenya akka qabdu baankii hedduudha jechuun dandeenyu lakkoofsa kana yoo laalle. Nuti akka biyyaatti dorgommii baankiilee biyyattii tana qofa jiruu miti ka ilaalaa jirru mootummaan gaa hulaa banee jira. Baankii addunyaadhaafu ka keessaa qofa osoo hin tahin saniifuu of qopheessaa jirra.
Maaliif jennaan yeroo ammaa globally wanni hunduu competitionii irratti hundaa'a. Nutis gara keenyaa waan nurraa eegama akka baankii gartee dhalarraa bilisaatti maal hojjechuu qabna, akkamitti hojjanna, inni waliin hojjanna, akkamitti qophoofna ka jedhu hunda sammara ilaalchisuudhaan san irratti qophaa'aa jirra. Amma yoo fudhatte inni tokko waa'ee humna namaati. Humni namaa skilled manpower nama gartee qarooma nama sirriitti baankii kana industirii kana hubatee industirii kana fuuldura ceesisuu danda'u. Bakka gartee competitionii kanatti cimee waan hunda fiixaan bahu namoota akkasii qopheessuuf sanirratti hojjechuu akka qabnu waan beeknuuf isuma sanarratti ammallee hojjechuu eegallee jirra jechuudha. Inni biraa immoo teknooloojiidha. Akkuma kanaan durallee yeroo adda addaa anis ibsaa ture teknooloojii gartee sooftuweerii islaamic bankingiif ta'u sooftuweerii Azensho Aymal Core Banking ka jedhu sistema san already hojiirra waan oolchineef inni immoo addunyaa keessaa warra sadarkaa guddaa irratti islaamic banking softwareidha saniin beekama. Kanaafuu sanis fudhannee teknooloojii adda addaa immoo baankii kana kara digitalizationii sirriitti oofuuf waan nu dandeessisan san hunda irratti qophoofne san hunda irratti hojjechuutti jirra jechuudha. Kanaafuu isa kana hunda yoo hojjannee walitti idaane competitionii ati amma reefu naa kaaste ka biyya keessa qofaa miti balballi alaa banamte sanis ka baankii alaatiif banamillee akka hireetti fudhannee sanirratti hojjannee sadarkaa guddaa gahuu hin dandeenye jennee konfidensiis qabna abdiis qabna. Haa ta'u keessattuu egaa sochiin dinagdee biyya keenya keessatti dinagdee faayinaansii baankotaatiin deeggarame jechuu kooti laafaadha. Baankonni baay'inaan magaalota keessatti babal'atan seenaadhuma baankii biyya kanaa olaalle magaalota keenyadha kan dameewwan baankiitiin hedduminaan tajaajila kana argatan. Hawaasni biyya keenyaa immoo harki hedduun isaa harki caalmaan isaa baadiyyaa jiraata. Xiyyeeffannoon baankii keessanii hawaasa keenya tajaajila baankii keessattuu baankii islaamaan arganneef maalinni jechuu dandeenya. Iddoo uummanni keenya tajaajila kana barbaadutti babal'achuudhaanis wal qabatee tajaajila kanarraa fayyadamaa akka inni ta'us gochuudhaan wal qabatee qophiin keessan maal fakkaata? Amma gaanu akkuma reefu si ibse baankii dhihoo kana eegallee garuu akkamitti deemna ka jedhu haala kamiin akka deemuu qabnu karoorfanneeti ka deemnu. Akkuma atis jette uummanni keenya hedduun isaa uummata gartee baadiyyaa keessa jiru uummata san immoo dhaqqabuun haala kamiin dandeenya ka jedhu sanis irratti xiyyeeffannee bakka gartee dameelee banuu qabu bakka uummata sirriitti tajaajiluu qabna jennee itti amannu bakka gartee maamilooti hedduunis jiran jennee irratti amannu irrattis damee banachaa jirra. Bakka feasible ta'an san qofaa miti san qofaa waliin gahuu waan hin dandeenyeef teknooloojiidhaan fayyadamuudhaan digital banking akkuma beekamu gaa biyyattii keenya keessatti digital transformation already eegalamee hedduu deemaa jira. Just as part of nutis akkuma sanirrattis hundaa'uudhaan karoora kennas waan ta'eef digital banking irratti sirriitti hojjannee bakka hunda bakka dameenis hin jirre dhaqqabuu akka dandeenyu sirriitti sanitti irratti hojjechuu jirra eetayyaadha. Dhaabbileen faayinaansii akkaan keessanii kun haaraa hundaanis ta'ee kan kanaan dura turan gaheen hawaasummaa isaanii yoo maalinni mee tajaajila baankii kennitaniin alatti daldalaan alatti tajaajilli hawaasummaa isin rakkoo hawaasaa furuu keessatti hawaasa bira dhaabbachuu keessatti keessattuu egaa rakkoon dinagdee akkuma beekamu rakkoo guddaadha biyya kana keessatti kanarrattu xiyyeeffannoon keessan maal fakkaata waan jedhu sotoo kaasne naannoo social responsibility kun baay'inaan nuti gaa amma akka baankiitti poolisiis qabna. Poolisii wanta amma ati jettu corporate social responsibility jedhamee nuti ummata keenya keessaa baane. Ummata keessaa baane kana immoo in kabajnaa in jaalannaa rakkoo isaas waliin hiikuu qabna jennee amannaa waliin dhaabbachuu qabna. Kaayoon baankii keenyaa akkanumaan gartee tirfii qofa fin dhaabbanne dhugaa dubbachuuf kaayoo san caala kaayoo san daran ummata wajjin taane rakkoo ummataa waliin hiiknee waliin dhaabbannee ummata qofaa miti akka biyyaattis akkasumatti yaaduu qabna jennee yaannaa. Kanaafuu sariirrattis qophii adda addaa qabna jechuudha.
amma haa jalqabnuu malee ammatti fuuldura immoo waan gugurdaa waan saniin ilaalchise waan ummata keenya jiddugala godhannee akkasitti hojjanna. Kanaafuu kanarratti sii mirkaneessuun hin danda'a jechuudha. haa ta'u tajaajilli baankii islaamaa akkuma jalqaba irratti sinnaa kaastanii tajaajila dhalarraa bilisaati. Baankonni hedduun ammoo galiin isaanii dhaladha. Isin dhalarraa uumaan fayyadamtan taanaan tajaajila dhalarraa bilisaa yeroo kennitan akka diinagdeetti baankiin keessa maaliin guddata jedhamee yaadamuu danda'a? Yaadamni isaa. Amma akkam seete dirqama dhalarratti hundaa'uudhaa miti gaa. Amma akkuma ati jettee waa'ee dhalaa fi dhalaan dhala ka jedhu kun akkuma filosofiitu wanniin isaa akkuma jirutti ta'ee nu asset based financing jedhamee asseetii irratti ka hundaa'e malee namni mallaqa walii kennuudhaan waan gartee shari'aa compliant business jedhanii waan shari'aa irratti kararra'e waan hojjennuuf haaluma shari'aan comply godhe saniin filosofii baankii dhalarraa bilisaa asset based financing jedhuun saniin hojjennee tirfeessuu hin dandeenya. Innis disipiliinii ofii qaba. Ka baankiin dhala qofaa miti. Namni amma haaluma sanii ilaala. Shari'aa compliant businessii keessattis dhala osoo hin tahin haala filosofii baankiin kun kaahateen baankii kana tirfeessuun akka dandahamu shakkii takka illee hin qabnu jechuudha. Kanaafuu nu qofaa miti addunyaa irratti inumaahu wanti jiru jechuudha. Yeroo kiraayisisii addunyaa ikonomik kiraayisisiin baankota gartee ribaadhaan socho'an kana hedduu dhahee jira. Gara baankii shari'aa compliant biizinasii garuu yeroo dhayitu baankoti akkasii sun hedduu faayinaanshaali kiraayisisiin irra hin geenye. Kun kan mul'isu KPI isaanii kaan paaraameetirii isaan ittiin madaalamaniin kaahamee haala gaariirra jiraachuu isaaniitii fi sanbirayyuu dabree immoo guddinarra akka jiran sun mul'isaadha. Kanaafuu addunyaanu akkasitti hojjechaa waan jirtuuf kennas saniin alan ta'u. Transakshinii intarastiitiin alatti xiyyeeffannoon isaanii asseetiidha waan ta'eef asseetiin iziliin miidhamu. Exactly. Sanirratti waan hundaa'uuf haala saniin deemnee baankii kana sadarkaa guddaadhaan gahuu hin dandeenya jechuudha. Amma asirratti maalinni gaa namni waa'ee baankii yeroo laalu waa'ee magartee dhalaa kanaa waliin ilaala. Saniin ala baankiin kun dhalaan alallee asset based financing fokasiin isaa sanirrattis waan ta'eef namni hundu amantii islaamaa qabaate ka kiristaanaa qabaate amantii fedhes yoo qabaate itti fayyadamee itti tajaajilamuu akka danda'u kana sii mirkaneessuu nan danda'a. Especially muuxannoo biyya ambaafaa utuu argine even warra muslimaan alayyuu namooti amantii adda addaa qaban sirriitti itti tajaajilanii itti fayyadamanii guddina isaanis akkasitti mirkaneeffachaa jiran jechuu barbaada. Tole gara haala qabatamaa amma raamis keessa jirutti haa deebinume. Baankiin keessan egaa yeroo dhiyoodha naannoo waxabajjii 5 bara 2023 natti fakkaata. Sirna ho'aadhaan kan isin eebbistanii hojii eegalchiistanii amma maalirra jira damee meeqa banateera toorri xiyyeeffannoo saa'oo akkuma sirna keessan irrattis ilaalaa turre yoo xiqqaate namoota akkuma 8tti siqanii abbootiin shareholderoonni jechaan dhuguma kaapitaala guddaanis akka hundeessitan quba qabna. Mee maalitti jira amma hawaasni maal isinirraa eegaa jira hammam immoo bira geessaniittu? Dhugaa dubbatuuf nuti gaa amma waan jenne san hojiirra oolchuu qabna jennee akkasitti yaadna. Akkuma kanaan dura atis ibsite haala ho'aadhaan haala addaa tokkoon eebbifamee jira. Muummee biildiingii muummee teennata biiroo teennaa ofumaa biildiingiis bitannee achumatti bakka miidhagaa bakka gaarii isinis argitanii jirtanii achitti sirmaattan jedhee tan yaada. Haalli gartee achitti argine sun akkasumatti akka itti fufu barbaanna. Haga ammaa dameelee gara 10 lakkaahaman bannee jirra. Amma immoo ji'uma kana keessatti dameelee haga gartee 20 haga 19 haga 19 haga 20 19 jennees fudhachuu hin dandeenya. Yeroo gabaabaa keessatti saniin xumurra san booddee immoo dameelee kenna. Ji'a muraasa keessatti haga 50 geessina jechuudha.
Kanaafuu waan jenne san hojiirra oolchaa jirra. Iddoo dhaqnitti iddoo bannittis haaluma kana uummatarraayis argaa jirra. Maaliif kaayoon kenna baankiin kun baankii gartee akkuma mul'ata kennaa gaanfaa Afrikaatti jiddugala baankii dhalarraa bilisa akka ta'u ka barbaannu san bakkaan gahuuf immoo sirriitti hojjechaa jirra jechuudha. Baankii kanallee sadarkaa guddaadhaan geessinee ummata kennaafis biyya kennaafis hedduu ikonomii irratti ingumaachina jennee abdanna jechuudha. Guyyaanis egaa guyyaa ayyaanaati nuti waajiratti isin arginee dhimma kanarratti haasa'uudhaaf yaa filannu malee uummanni keenya qophii kana daawwataa jiru ayyaana kanas kabajaa jiru. Guyyaa ayyaanaa kana mana isaa taa'ee namni nu laalaa jiru waa kajeeluun oolu waan ta'eef waan ayyaanaaf ta'u yoo nashiidaas ta'e waan tokko naa affeertanii gara ergaa baga geessanitti otoo dabarre. Siargufne budne yomuma siarka ol sente kubate oneto walaka yanni khina chima guyuma guyani wallahi ya nabi sinjaladani wallahi ya nabi sinjaladani si hordofu mali قدين تيني تكا دوغا دهين صبو ربيتونا أركا آني وايقتي إنكفو أوديسي هل كان نسياني خي الربا خاصي دماغي الخي مما لولاسي لبوتو دير كمان صوصو بيرفسي معلومة جالتي أكنا ألفتو قلبي انتو يوم اللي سيادون هفتو جال الخير يا جمالي جالتي تيلو بودا أولي خنمتي أخلاق الكامل ما كاخي في أنسي جليلي نمني أكختي أبدين أممني يا دوا جللا يا قولي توني آتي إرقمودان جلين الرهفني في داغي هتاتو لبوتو سيفخني سي أردو فاميلي هقا تركن فاتو هركي خياس دران هقا وهجاتو سنة خيوتفا كما قلبي انتيا تانا في جلدي إسلام منفايا تانا في جلدي إسلام منفايا جال الخيا يا جمالي جالتي تيلو بودا أولي خنمتي أخلاق الكامل ما كاخي في أنسي جليلي سياركفني بودني يوم سياركا أول سنتكو باتي ونيتو ولكا يعني خلاتي ما ويوم قياني والله يا نبي سنجلداني والله يا نبي سنجلداني جلق برتي بقى أمني مسلمة هندنو عيد الأضحى قرتي أيانا كبجما كان الرب سنين جهجتشو بربادا أسرتي مو إرجع دبرسوم بربادو مالني بانكي كان ورد أبدان بانكين كون كيساني إمامتني أبداني إتيادني أبداني كايودان أبداني بانكي كان ولين هجدا بانكين كون كيساني اسم فكاتا بانكي كان ولين هجتني sadarkaa guddaa gahuu dandeettanii warra baankii kana dhaabe qofaa miti ummanni keenya ka biyya kanaa hundinuu baankii kanaa waliin hojjettanii tajaajila gaariis akka argattan yaada kennuun barbaada. Baankiin keenya immoo
isinii wajjin dhaabataa isinii wajjin jiraa tajaajila barbaachisu hunda kennuuf qophoodha. Kanaafuu damee kennas dhuftanii tajaajila barbaachisu hunda akka argattan yaada ibsuu barbaada jechuudha. Isin umurii dargaggummaatti kaastanii akkan seenaa keessanii quba qabutti waggoottan 20 darbaniif industirii baankii keessa akka turtan nan beeka. Dhuguma. Naannoon diinagdee kun immoo hojii dhabdummaan, hiyyummaan, rakkoo biyya kana hudhee qabee akka ta'es walumaan beekna. Sirrii. Mee gorsi akka ogeessa diinagdeettis, ogeessa faayinaansiittis qabdan dargaggoota keenyaaf, uummata keenyaaf faayinaansiitti fayyadamuu, baankotatti fayyadamuu, hojii dhabdummaa xiqqeessuu, hiyyummaa xiqqeessuu, rakkoo diinagdee keessaa bahuudhaaf maaltu eeggama nama keenyarraa? Amala aadaa hojiitiinis wal qabatee, itti fayyadama baankiitiinis wal qabatee gorsa gabaabduu qabaattan. Wanti guddaan maalinni nuti hojii keenya yeroo hojjannu hojii keenyatti amannee waan gartee tuffachuu osoo hin tahin wanni hundinuu namni hunduu waan xiqqaarraa sadarkaa guddaa gahuu danda'a. Kanaafuu yeroo hedduu yeroo waan tokko ilaallu namni waan xiqqaarraa ka'ee sadarkaa guddaa waan gahu waan ittiin fakkaanneef waan tokko ni tuffata. Wanni sun akka nun deemsisnee fi especially populationiin keenya atis akkuma reefu kaastee hedduun isaa young ageedha. Kanarratti immoo tajaajilli baankiin kennu waan hedduudha. Isuma tokko yoo kaase agent baankiingiidhaan nama hedduudhaaf tajaajila kennuun waan danda'amuuf achuma keessattuu hirmaatee warri yaangii kun warri gartee silaa hojii dhabeessa jedhamus hedduu irratti hojjetee of jijjiiruu waan danda'uuf kana keessattis akka hirmaachuu qaban baankii waliin amanamanii hojiidhaan mul'isanii fedhima qofa osoo hin tahin beeytee baankii inni duraa jalqabni amanamummaa barbaada. Integritii ofii eeganii haala saniin yoo hojjetan bakka fedhan gahuu akka danda'an asirratti kana ibsuu barbaada jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa ayyaana Eid al-Adhaa yookaan Arafaa kan bara 1440 sababeeffachuudhaan waajjira muummee baankii Raamisitti argamnee pirezidaantii baankichaa obbo Alii Ahmed wajjiniin dhimma baankii isaaniis ta'ee dhimma dhaabbilee faayinaansii irratti turtiin taasisne kanuma fakkaataa ture. Obbo Alii Ahmed nu heeyyamtanii yaada bal'aa dhimma kanarratti qabdan waan daawwattoota keenya biraan geessaniif baay'een ulfaadhaa isiniin jedha. Isinis daawwattoonni keenya qophii kanarraa hubannoo argattu jedheetiin abdadhaa. Qopheessaan qophii kanaa ani Birraa Laggasaan ture. Ogeessi kaameraa Sayyid Hussein Abdul Qadri. Ayyaanni Eid al-Adhaa yookaan Arafaa kan nagaa kan jaalalaa akka isiniif ta'uun isinii fi hawwa hordoftoota amantaa Islaamaatiin qophiileen televezyiinii OBS kanneen hafan itti fufuu yeroo gaarii isiniif haa ta'u.